Hulaa Galaanaa qabaachuun hawaasa dinagdee biyya tokkoo milkeessuu keessatti bakka olaanaa qaba. Addunyaa irratti biyyoonni baay'een hulaa galaanaa kan qaban yommuu ta'an, biyyoonni muraasni sababa garaagaraatiin hulaa galaanaa dhabuun hirkattummaaf saaxilamanii jiru. Hulaa galaanaa dhabuun keenya dinagdee biyyattii hanga barbaadamuun akka hin tarkaanfanne danqaa ta'ee tureera. Ammas ta'aati jira. Sababa kanaan biyyi keenya biyyoota ollaa irratti akka hirkattuu fi baasii hin malleef akka saaxilamtu taasiseera. Gaaffiin hulaa galaanaa Itoophiyaan jijjiiramaa as kaasuu jalqabde kun gaaffii siyaasaa dhimma ijoo Gaanfa Afrikaa ta'ee jira jechuudha. Kan gaaficha gaafate Itoophiyaa ta'ee jiru maaliif ajandaa waloo Gaanfa Afrikaa ta'uu danda'ee jettee yeroo ilaaltu gaaftii Afrikaa kun maanni waan jedhu ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Galaanni Diimaan kun maanni waan jedhu ilaaluu barbaachisa. Akka addunyaatti ka'a wantichi. Akka addunyaatti Galaanni Diimaan kun bakka daldalli addunyaa parsantii 10 hanga 15 keessa deemudha. Daldala addunyaa 10 hanga 15 jechuun baay'ee birrii tiriliyoona hedduu ta'a jechuudha. Daldalumti galaana irratti immoo dhalatu jira seaborne trade jennaan. Parsantiin 12 asirratti adeemsifama. Boba'aan addunyaa parsantii 8 parsantii 10 hanga 12 as keessa darba. Hulaa galaanaa kana keessa jechuudha. Yeroo baay'ee ruutii daldalaa ta'uu isaa kana qofa akka isa qofaa miti. Digital choke pointidha Galaanni Diimaan kun. Keebiliin informationii, keebiliin communicationii, keebiliin bilbilaa, keebiliin neetworkii parsantiin 95 kan naannoo kanaa kan Eeshiyaa fi Awurooppaa wal qunnamsiisu as jala darba jechuudha. Maritime choke pointidhas digital choke pointidhas jechuudha. Bakka kana irratti rakkoon dhalate jechuun daldalli dooniin silaa guyyaa 8tti as keessa darbee Awurooppaa gahu guyyaa 36 itti fudhata Afrikaa kibbaa jala naannee ol bahuudhaaf. Kanaaf addunyaan ajandaa guddaa qabaa jechuudha Galaana Diimaa kanarraa. Baha Afrikaatti immoo gaafa as deebitu biyyoonni Gaanfa Afrikaa kun biyyoota akkamiitii jedha. Mootummaan humna qabu guddaan naannoo kanallee tasgabbeessuu danda'u Itoophiyaadha. Itoophiyaan immoo maal hin qabu? Hulaa galaanaa hin qabdu. Biyyi guddaan ji'aantiin amma kana. Itoophiyaan ummata miiliyoona 135 ol ta'u qabdee diinagdee guddaa shanan Afrikaa keessaa diinagdee guddicha qabattee ummata seenaa guddaa fi olaanaa Gaanfa Afrikaa irratti anchor state jedhu ta'eetoo jiru garuu ulaanaa galaanaa hin qabu. Dabalataan biyyoonni diina keenya dhaabbatoo ta'an jiru. Akka nu ulaa galaanaatti hin baaneef shiranii Eertiraan illee nurraa fottoquu keessatti gahee mataa jiraa kan taphatanii turan. Taargeettiin jiraa ulaa galaanaa Itoophiyaa dhabsiisuu ture karoorfataniitu itti deeman. Kana seenaadhaanis ni beektaa bara 1993 akka lakkoofsa Awurooppaatti gaafa Eertiraan bilisummaa ishee labsitu hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Putros Gaaliiti. Lammii Ijipti. Hoogganaan immoo gamtaa Afrikaa jira waggaa waggaatti kan filatamu. Inni immoo Hosni Mubaarak. Mootii Masrii lamatu atattamaan filannoo mataa maal referendamii jedhanii kaayyoo jira galmaan gaan waggaa baay'eef kan dhaaba jabaatee jedhamu kan Eertiraas hundeessan jira ture Shaabiyaatti guddate jaruma yuunivarsiitii Kaayirootti hundaa'e jabaate jechuudha. Achi kee Shaabiyaatti geeddarame siluma fottoqsuudhaaf ulaa galaanarraa nukutuudhaaf karoorfatanii haga raawwisaatti wajjin turan jechuudha. Kanaaf fedhii biyyootaa hedduu jira jechuudha. Itoophiyaan immoo galaana laggeen lamaaniin murtoofti siniin jenneerra. Tokko Abbayyaa, tokko Galaana Diimaadha. Abbayyaa injifatteetti. Eega Abbayyaa injifattee ulaa galaanaadhaan danquudhaaf dhufamee jechuudhaaf. Ajandaa Itoophiyaa qofatu hin ta'in ajandaa Gaanfa Afrikaa waliigalaa godhame jechuudha waa'een ulaa galaanaa kun. Itoophiyaadhaaf immoo ulaan galaanaa seenaadhaa kaasee, seeraa kaasee, nageenya ishiitiif, diinagdee isiitiif baay'ee murteessaadha ulaan galaanaa immoo Itoophiyaadhaa isatti deebinaa. Kanaaf
haala waliigalaa kana keessa ta'ee ajandaa ijoo Gaanfa Afrikaa ta'uu danda'eera. Geopoliticsii baha Afrikaa kana geeddara Itoophiyaan Hulaa Galaanaatti ba'uun waan ta'eef jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaanis waggoota dheeraadhaaf Hulaa Galaanaa kan qabduu fi itti fayyadamaa kan turte taatos shira gareen muraasni qabeenya waloo Itoophiyaanotaa ta'e shiraan dhabdee jirti. Dhimmi Hulaa Galaana Itoophiyaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti Itoophiyaadha. Is existential fact issue. Itoophiyaan jiraachuuf jiraachuu dhabuudhaaf dhimma murteessaadha. Sababa tokkoffaa. Kanaan dura Itoophiyaan bara Hayila Sillaaseen aangoorraa bu'an uummanni Itoophiyaa miiliyoona 23 qofa ture. Miiliyoona 23 ture. Bara Mallas aangoo qabatu uummanni Itoophiyaa miiliyoona 47 qofa ture. Bara miiliyoona 23 Hulaa Galaanaa qaba ture. Miiliyoona 47 ta'eetu shirameen dhabe Hulaa Galaanaa. Har'a miiliyoona 135 yeroo miiliyoona 23 qaba ture ituun qabaanne jiraachuu danda'a ta'a xiqqoodha waan ta'eef har'a miiliyoona 135 diinagdee immoo baay'ee ariifataa diinagdee guddicha Afrikaati baran nu kudhanii waliin guddanna jenna IMF isa baaseenu 9.2 guddanna diinagdee baay'ee ariifataadha. Itoophiyaan Hulaa Galaanaa dhabuu qofaan jechuudha. Diinagdee GDP parsantii 20 hanga 30 dhabdi. Dhabuu qofaan. Diinagdee Itoophiyaa irraa GDP parsantii 20 hanga 30 baafte miiliyoona 50 miiliyoona biliyoona 50 fi 60tti waan siqu dhabaarra jechuudha. Daandii meeqa waan hojjechuu danda'u, dargaggoota meeqa hojii qabsiisuu kan danda'u, manneen barnootaa hospitaala meeqa kan hojjechuu danda'u dhabaarra jechuudha waggaatti dhabuu qofaan. Uummanni bal'aan guddaan akka kanaa immoo ukkaanfamee jiraachuus hin danda'u. Tokko diinagdeedhaan isa kana. Lammaffaa nuti daldalli keenya parsantiin 90 kan galuuf kan ba'u irratti jechuudha. Jibuutii irratti hirkanneetu jirra yeroo ammaa. Jibuutii irratti. Ka galu immoo parsantiin 95 Jibuutii irratti ammas. Hulaa Galaanaa biyya tokkotti irratti jechuudha. Parsantiin 5 lamuu barbaraa waan akkasii xiqqoo wayiiti isheen. Kanaaf rakko otoo Jibuutiin kaatee fuulanitti guurte jechuudha. Qoricha tasii dhabama jechuudha. Qorichi haadholiidhaa ta'u. Eessaan galchina dee hin qabnu Hulaa Galaanaa. Deebi'ee Hulaa Galaanaa dhabuun kan keenyaa diinagdee irratti Jibuutiidhaaf guyyaatti miiliyoona 5 kaffalla doolaaraan. Guyyaatti daily miiliyoona 5 doolaara miiliyoona 5 kaffalla. Gaafa waggaadhaan baay'iste biliyoona 1 fi miiliyoona 825 fa'i dhufa jechuudha. Kanaafuu naannoo biliyoona 2 kaffalaarra jechuudha Jibuutiidhaaf. Biliyoona 2 kun immoo Itoophiyaadhaaf manneen barnootaa daa'immanii oolmaa daa'immanii ijaarsuu waan danda'udha kun. Isa qofaa miti. Diinagdeen keenya parsantiin 270 wanti ta'u idaan nurra jiru irraa jechuudha. Sababa Hulaa Galaanaa irra dhabuu keenyaan harkifannaa achi birookiraasii Jibuutii irratti uumamu dilleeyii achirratti jiru jechuudha. Achirratti tura meeshaan kan keenya jechuudha. Kisaaraa miiliyoona 5 oltu nu qaqqaba guyyaatti isas. Inni nu miidhamaa rukuu waan qallaalii jedhamu tokkoon lammii Itoophiyaa waggaatti baay'ee Jibuutiitti gaafa biliyoona 2 kaffallee mootummaan fi qaamni kaffale sun naggaadeen bakka biraatiin fidu bara. Anaaf sitti meeshaa galu irratti dabaleetu kaffallaaji. Lammiin Itoophiyaa tokkoon ni kafalaara jechuudha waan as jiru. Kanaaf sadaffaan nuti biyya guddoodha. Raayyaa ittisa biyyaa guddina keenyaa wal madaalu ijaaraa deemaarra. Har'a garuu Hulaa Galaanaa waan hin qabneef shugguxii nu galchinu fi xiyyitii nu galchinu beetti Jibuutii. Nageenyumti biyya keenyaa rakkoo keessa jira jechuudha. Biyyi iccitii waraana isaan eegganne secuurityidhaan jedhamu. Hulaan Galaanaa nuyiif barbaachisummaa diinagdeetii oli. Hulaan Galaanaa nuyiif dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti kan nu jennu sababa kanaaf jechuudha. Diinagdeedhaaf baay'ina uummataa dabalaa jiruuf baay'ina diinagdee dabalaa jiruuf dhumarratti daldalaa fi investimentii irratti illee dhiibbaa guddaa qaba. Amma investeerii tokko yoo baha Afrikaa dhufe Keeniyaa dhaquu filata. Maaliif Hulaa Galaanaa qabu rakasa wanti hundi insentiivii gochuu danda'a mootummaan Keeniyaa Hulaa Galaanaatti waan jarri galfatan baasii adda addaa irraa bilisan godha jechuu danda'a jechuudha. Nu garuu hin dandeenyu.
Kanaaf investarri tokko Itoophiyaa caaleenyuun filata jechuudha, Keeniyaa filata jechuudha. Kanaaf kallattii hundaan ulaa galaanaa dhabuun keenya mormatu Itoophiyaa irraa citee jedhanii fudhachuun waan danda'amu jechuudha. Itoophiyaan baroota dheeraadhaaf biyya hulaa galaanaa kan qabdu yommuu ta'u, keessumattuu yeroo mootummaa impaayeraa Aksumii eegalee hulaa galaanaa waan qabduuf mootummoota daldalaa fi qunnamtii addunyaa keessatti iddoo guddaa kan qabdus turte. Yeroo ammaa kanas hulaa galaanaa shiraan dhabde deebistee argachuuf carraaqqii olaanaa taasisaas jirti. Hojii hanga ammaatti xiiqii fi kutannoodhaan hojjetameenis yeroo gabaabaa keessatti ajandaa addunyaa ta'eeti jira. Seenaadhaan Itoophiyaa yeroo Aksumii kaaftee Poorta Aduunis qabdi. Yeroo Aksum kan Itoophiyaan guddoo akka sanaa taate ulaa galaanaa waan qabduuf, humna galaanaa waan qabduuf hanga kibba Yemen bulchinaa bar darbine. Itoophiyaan hanga ulaanaa galaanaatti siqxuun jabduu, hanga ulaa galaanaa irraa immoo fagaattuun laaftuu taate jechuudha seenaa keessatti. Ulaa galaanaa irraa yeroo 4 fagaanneerra, yeroo 4 itti deebineerra. Yeroo itti deebinu arfanuu biyya guddoo Itoophiyaa madaaltu taanirraa, yeroo irraa fagaannu immoo biyya hamma guddina ishee madaalle taanee turree jirra jechuudha. Seenaadhaan jireenyi keenya jaarraa miileeniyaa 3 yookaan immoo barkumee 3 kan hin xiqqaanne ulaa galaanaadhaan walitti hidhataadha. Biyya seenaan ishii guutuun ulaa galaanaatiin walitti hidhatee jirudha. Gadda waggaa 30 dhabnee fi seenaa waggaa 3,000 jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Tokko isa kana. Seenaadhaan kan biraa akka ulaa galaanaatti ilaalte akkamitti dhabnee wanti jedhamu waan ilaalamu jechuudha seeraanis. Itoophiyaan bara 1993 Eertiraan riferendamii gaggeessite jedhame innis shira silaa federeeshinicha konfedereeshinicha dimokiraasummaa isaatti deebisanii akka Yuunaayitid Neeshiniin bara 1952 agriimentii nu gaggeessee konfedereeshinii walitti bulle sanatti deebisanii dimokiraasummaa isaa eeganii afaan Eertiraa eeganii alaabaa jaraa eeganii fi naannoo ofiin of bulchu taatee wajjin jiraachuu hin dandeenya ture. Carraan sun cufaa miti, waan sun cufamee bosona galan waan ta'eef Eertiraan. Isa dhiisaniitu Eertiraa fottoqsuutti galan jechuudha. Okee ta'e Asabii fi Eertiraa maaltu walitti finnaan iyyuu Asabbar kan Affaarii raas gazzii ture. Heera mootummaa Itoophiyaa bara 1979 ragga'ee fi labsii bara 1981 baheen Asab raas gazziidha. Kan Affaarii Asab. Bara 1869ttis daldalaa Xaaliyaanitti kan bakka Asab sana irraa gurguree mootii Affaarii ilma mootii Affaarii malee Eertiraadhaan waa walitti fiduun qabu Asab jechuudha. Qarshii keenyaan hunnoo tokkoon lammii Itoophiyaatiin ijaarame immoo poortiin Asab sun jechuudha. Kanaaf bilisummaa isiniif kennina Asabiin immoo nuu kennaa innee tarraaddaruu dandeenya ture jechuudha yeroo sana. Kanas hin goone mootummaan Itoophiyaa. Naashinaal intarastii Itoophiyaa irratti dadhabaa waan ta'eef aangoo isaa konsoldeet gochuudhaaf baargeen godhee nu dhabsiise jechuudha. Lammaffaa paarlaamaan hin murteessine. Dhimmuma Eertiraan deemuu kan ministeerota mikir beetiin hin murteessine. Innaa dhimma nama dhuunfaa murteessaa waa'ee Itoophiyaa. Sadaffaa mootummaan ce'umsaa anekseeshinii gochuu hin danda'u fottoqsuu jechuudha Itoophiyaa. Itoophiyaa irra lafa fottoqsee kennuu hin danda'u mootummaan ce'umsaa. Legitimate governmentii miti waan ta'eef jechuudha. Only legitimate government jechuun mootummaa uummataan filatamee fi beekamtii addunyaa guutuu qabu kana uummanni ofii isaatiif mootummaa kooti jedhu qofatu annexationiis ta'ee dhimma biraa gochuu danda'a. Mootummaan ce'umsaa akkamitti Eertiraa fottoqsee kennuu danda'a? Ofiifuu mootummaan taane 87 mootummaa ta'e jechuudha. Yookaan 95 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Kanaaf akka seenaattis akka seeraattis Itoophiyaan gaafii isin gaafataattu gaafii mirgaa seenaanis seeraanis siidhaa ta'udha. Dhimma ulaa galaanaa kana
yeroodhuma akkanatti dubbannu ka'umsuma Itoophiyaa qofaaf utuu hin ta'in addunyaan dhumti kun waliigalasii parsantii 28 qofa lafti kun. Parsantiin 72 maali? Bishaanii jechuudha. Itoophiyaan parsantii 72 sanarraayyuu itti cufameen naan taate. Seerri idil addunyaa bara 1982 Jamaayikaatti ba'ee jira United Nation Convention on Law of Sea jennaan. Sun haala galaanaa, haala garba gurguddaa bulchuudhaaf kan ba'edha. United Nation Convention on Law of Sea irratti keewwata 124 hanga keewwata 132tti Itoophiyaa deeggara. Biyyi ulaanaa galaanaa hin qabne tokko jedha. Biyya ulaa galaanaa qaburraa ulaa galaanaa fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabaa jedha. Biyyi ulaanaa galaanaa qabdu immoo biyya ulaa galaanaa hin qabneef gatii madaalawaadhaan kabiraatii addatte jechuudha. Gatii feer ta'een dhiyeessuu dandeesseedha qabdi jedha. Daldala siin gaggeessitu kan lafarraas fakkeenyaa ulaa galaanaatii kaasee lafa irra deemteeti biyya kee kan galtu. Daandii baaburaa, daandii maalii, daandii konkolaataa as keessa jiru hunda bilisaan akka inni irra socho'u gochuu qabdi jedha. Seerri United Nation Convention on Law of Sea kun Itoophiyaan mirga ulaa galaanaa fayyadamuu akka qabdu sirriitti lafa kaa'a jechuudha. Yeroo as deebinu immoo maal gaafatarra? Nuti buufata doonii gaafatarra? No. Itoophiyaan buufata doonii gaafataa jirtu. Ulaa galaanaa gaafataatti Itoophiyaan. Buufata doonii jechuun suma nu Jibuutii irraa kireeffatee jiraataa jiru kan. Suma nu waggaatti biliyoona 2 ol baasaa jiru. Isa jarri tokkoon meeshaa nu galchinu. Marfee nu galchinu beeku Jibuutii. Ulaa galaanaa jechuun garuu kan kee kan biyyi ormii sinfattashne jechuudha. Lafa kan kee godhamee kan ilaalamu isa gaafataa jirra. Malee buufata doonii maa 20 nu barbaachisa. Dinagdeen keenya Jibuutii qofaan hin dhaabbatu. Al tokko dogoggoras uumamumaan yeroo darbe Dirree Dawaa irratti dargaggoota 250 baha Afrikaa kana walitti qabnee ministeera dhimma dubartiif dargaggootii wajjin waltajjii gaggeessine ture. Jarri Jibuutii irraa dhufan maal jedhanii nana kaasu dhimma dargaggoof ispoortii Jibuutii fe'ee ture. Yoo isin ulaa galaanaa kan biraa barbaaddan maaliin jiraanna? Dinagdeen keenya GDP'n keenya biliyoona 4.1 achi keessaa biliyoona 2 Itoophiyaa irraa arganna. Parsantii 50 jechuudha. Maaliin jiraanna jedhan. Wanti jarri nu banne maanni hamma kireessaaf kireeffataa taaneeti gadi buunee kan jiraataa jiru Jibuutii wajjin. Gaafa regional economic integration uumne garuu Jibuutiin biliyoona 2 tun ta'in Itoophiyaa irraa biliyoona 20 argatti. Biliyoona 10 argatti. Daldala Itoophiyaatiin walittiiti. Bittaaf gurgurtaa walii wajjin integrate yeroo goonu biliyoona 2 tun ta'in biliyoona 10tti ol guddata. Hin fayyadamti malee miidhamtu jechuudha. Dinagdee Itoophiyaa silas keessummeessuu hin danda'u buufanni doonii tokkittiin. Buufata doonii 3, 4, 5, 6, 7 barbaadna. Amma garuu ulaa galaanaa barbaadaa irra nuti. Ulaa galaanaatti gaafa baane. Akki United Nation Convention on Law of Sea maal jedhaa? Innas lafa daarii sanaa kaasee kiiloomeetiriin 12 nautic mile jedhama kan biyyattiiti. Galaanichi nautic milein 12 hanga 24tti immoo fattashuu danda'u hanga 200tti immoo free economic special economic zone jedhama. Achi keessatti Itoophiyaa daldalattee qurxummii baafachuu dandeessi. Ittaansee immoo haayisii jedhama. Haayisii sana keessatti immoo wanti jiru hundi isaatu inni lafarraas inni bishaanirraas inni bishaan jalaas inni bishaan lafa keessaa jechuudha. Albuunni illee jiraate kan hunda keenyaati. Itoophiyaan bar lafa Itoophiyaa caalu kanatti ba'uuf deemte jechuudha ulaa galaanaa yoo qabaate. Noot lafa kaartaa Itoophiyaa caalutti ba'uuf deemte. Ameerikaan ofisheetiin bal'inni ishee naannoo kiiloomeetira iskuweerii miliyoona 9 fakkaata. Galaana irraa garuu iskuweer kiiloomeetirii miliyoona 14.1 qabdi Ameerikaan. Guddinni ishee kun kan dhufe lafa ofii Ameerikaa jedhamu ol galaana irraa qabdi jechuudha. Galaanatti gaafa baanu lafa Itoophiyaa caalutti baharra kanuma kan keenya kan ta'u. Qabeenya garaagaraa jira. Qixxee fayyadamuudhaan mirga qabna immoo kiiloomeetirii 24 booddee kan walii galaa ta'a jechuudha kan hundaa. Kanaaf Itoophiyaan seera idil addunyaatiinis ni deeggara. Shira nurratti hojjetamee Eertiraan deemteenis immoo gaafii seeraa qabna jechuudha. Baay'ee beekamtii mootummaan ce'umsaa kenne mootummaan leejitimeetti shaaruu danda'a. Beekamtiidhuma Eertiraa keessa deebi'uu dandeenya nuti. Akka walii galatti jechuudha. Qabeenya nu achitti qabnu bar marfee tokko illee as deebisaatu hin jedhin callume inni duuchaadhuma kennine min jiru addunyaa irratti wanta akkanaa ta'es hin beeku jechuudha. Kanaafuu
seera idil addunyaatiin isa kanadha. Dhimmi hulaa galaanaa dhimma dhaabbilee yookiin mootummaa osoo hin taane dhimma lammiilee hundaati. Dhimma birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi seenaa cabeef bakka itti deebisuun sirreessuudha. Amma Itoophiyaan dantaa biyyoolessaa qabdi. Biyyi ati addunyaa irratti argitu hundi morma jala wal dhungatee jaalalaa miti wajjin kan jiraatu. Dantaa biyyoolessaa ansii kabajee atis na kabajeetti kan wajjin jiraatu jechuudha. Dantaan biyyoolessaa dhimma paartii siyaasaatii miti. Dhimma mootummaa tokkootii miti. Dhimma lammii miiliyoona 135 guutuutii jechuudha. Lammiin Itoophiyaa hundi ilaallataa jechuudhaan diinagdeedhuma isa borsaa isaatii bahuun. Ulaana galaanaa dhabuudhaan immoo biyya guddoo taaneetii jirru, biyya arbatuu taanee jirru, arbummaa keenya kan hin madaalle taanee jirru jechuudha yeroo ammaa. Isa kanaaf eenyuun gad deebi'aa jiru? Diinagdee parsantii 20 hanga 30 kan dhabaaru. Lammii Itoophiyaa miiliyoona 135. Hunda keenyadha jechuudha. Ajandaa waloo akkanaa irratti wanti sirriitti garuu adda bahuu qabu maanni ammas ta'u uummanni parsantiin 95 ol, parsantiin 99 ol waa'ee ulaa galaanaa deeggara. Uummanni Itoophiyaa daangaatti gaafa muummichi Itoophiyaa, muummichi ministeera Itoophiyaa waa'ee ulaa galaanaa kaasan ajandaa isaa ka'eef waan ta'eef onnee guutuudhaan ka'e jechuudha. Garuu baandoota jiru, namoota bitamoota jiru. Dhimmi Itoophiyaa kun diina hedduu qaba. Itoophiyaan kun ulaa galaanaatti baanaan ji'oopolitiksii baha Afrikaa kana geeddarama. Biyyoota amma ji'oopolitiksii baha Afrikaa kana irratti olaantummaa qabantu jiru diinonni keenya dhaabbatan jechuudha. Abbayaan nutti dhufanii injifanneennaan ulaa galaanaa nutti cufaa jira. Nu ulaa galaanaatti baanaan biyya ji'aantiidha. Biyya qabeenya waa hunda qabdudha Itoophiyaan. Biyya ummata immoo oomishaa ta'e parsantii 60 qabdu. Ummata miiliyoona 135 qabdu. Garuu biyyoota addunyaa 44 ulaa galaanaa qabne keessaa biyyi baay'ina ummataatiin guddaan Itoophiyaati. Afrikaa keessa biyyoota 16 jiru ulaa galaanaa kan hin qabne. Biyyoonni 16 kun walitti dabalamee uummanni jira walakkaa uummata Itoophiyaan ta'u. Biyya arba guddaa tokkotu ulaa galaanaa dhabee taa'aaraa jechuudha. Asirratti egaa dantaan biyyoolessaa keenya lammii Itoophiyaa ta'e kan mormu hin jiraata jedhee yaadu'a. Itoophiyaa kana ulaa galaanaa irraa fageessuudhaaf Eertiraan ana kakootti yeroo baay'ee nan kaasa miidiyaa irratti. Eertiraan gufuu Itoophiyaa ulaa galaanaa irraa fageessuudhaaf bixilamte. Malee akka biyyaatti ilaaluudhaan. Gufuu Itoophiyaa ulaa galaanaa irraa fageessuudhaaf bixilamte. Gufuttii sanaaf ergamaa jiru amma warri ulaa galaanaa jibban Itoophiyaa keessaa jechuudha. Baay'ee si gaddisiisa. Amma ati mootummaa Eertiraatti akkam ergamta? Ati mootummaa dimokiraasii hin beekne, mootummaa abbaa irreetii, mootummaa dargaggeessi keessaa baqatee dhume. As Finfinneenuma kana keessa uummata Eertiraa 100 lakkaa'amu jira baqatee dhufe jechuudha. Mootummaa heera mootummaa hin qabne. Akkamitti isaa ergamta ati? Mootummaa guddaa aduwaa irratti injifannoo argamsiise jechuudha. Bilisummaa uummata gurraachaa ta'u keessaa dhalattee akkam gad deebitee ati baandaa taate jechuudha. Kanaaf ajandaa biyyoolessaa irratti wanti na gaabbisiisu tokko jiraadha. Mursii beektamii kan Ijipti. Mursiin egaa alsiisii kana tajjeese bara. Alsiisii jeneraala godheennaan inni Itaamaajoor Shumii ta'ee ga'ee alsiisiin mudame mursiin mude isuma mana hidhaatti galchee achi tajjeese. Ilmoon isaa dheengaddan tarbii godha beektaa miidiyaa irratti. Dhimma Abbayyaa irratti alsiisiidha achi falma. Ilmoon mursii abbaa isaa kana ajjeese alsiisiidha bara. Kana jechuun maanni dhimma wal gidduu jiraa jiru waliin deemu. Garuu dhimma Abbayyaa irratti lammiin Ijipti tokko hanga gaaraatti tokko jechuudha. Abbayyaa irratti nus tokko. Hankeenya baandaa jirti baandaan ergamtuun nama illaayisu. Amma Itoophiyaa keessa dhufuudhaaf haalli ijaarsa Itoophiyaa biyyaa fi mootummaa Itoophiyaa waan hin xumuramneef qaawwan jira kan nu komishinii barii biyyoolessaatiin cufuudhaa deemaa jirru jechuudha. Ajandaa sanatti beenzila harka fakkafaniitu diinonni keenya qarshiidhaan bitanii ergu jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti baandaan injifatee hin beeku. Jarris ni injifatamu ni qaana'u jechuudha. Baandaan immoo namni kabaju akka hin jirres beekamuudha qaba. Baandummaan dantaa biyyoolessaa irratti gaggeeffamu uummanni parsantii 99 ol
ulaa galaanaa irratti ammas jennoon isaa kan Itoophiyaa tokkicha. Ajandaa biyyoolessaa keenya goonetti deemara. Taabuu ture bara ulaa galaanaa isa waggaa 8 dura. Muummichi ministeeraa akka dhufanii ulaa galaanaa kaasanii. Galma barkumeetti yaadattu Isaayyaasii wajjin kan nu qooddannu asab jedhanii. Kitaaba daamuu laal. Amma namni ajandaa dheengadduma keessaa kitaaba daamuu irra jira. Ajandaa paartiin badhaadhinaa waggaa 5 dura dorgome laal. Achuma irra jira ulaa galaanaa. Ajandaa dheengadda ajandaa wayii ta'ee bibixilame miti jechuudha. Ajandaa mootummaan jijjiiramaa jalqabaa kaasee fidate jechuudha. Isaa immoo viidiyoo laalte akka nama dhuunfaatti muummichi ministeeraa waggaa 17 dura akka ulaalaan galaanaa barbaachisu jara saamoraatu nafi walitti qabanitti himaa turan jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa jechuun dantaa biyyoolessaa birmadummaa Itoophiyaa tiin kan hin xiqqaanne ajandaa waloo uummata miiliyoona 135 jechuudha. Baandaawwan tokko lama sadi jiru jarri ni qaana'u akka muummichi ministeeraa jiranii ilmaan jiraa akka ittiin qaana'uufneef garuu osoo dhokatanii deebi'anii ifa baanii miti barsa miidiyaa irratti bee dubbatu miti dhokateetu deebi'e jedhee tan yaadaan anamma miseensa mana mareeti waan hin gaddu beektaa waggaa 5 kana. Ulaa galaanaa arganne ituun seera ulaa galaanaa paarlaamaa keessatti mirkaneessin hin bahara. Akka carraa ta'e paartiin kan koo carraanaa kenneera marsaa ta'an. Marsaa 7ffaa garuu seera ulaa galaanaa kan baasu abdiin qaba jechuudha. Seenaan kun yeroo dhumaatiif dhumuu qaba jechuudha dhaloota keenya irratti. Biheeyyamni biyyaalessaa kan hin kennamnee fi bakka raagaan seera qabeessi itti dabarfamee kenname hin argamnetti hulaan galaanaa Itoophiyaa karaa nagaan deeffachuun erga gaaffii dhalootaa ta'ee oolees bubbuleera. Seenaa ulaa galaanaatti ba'uun keenya nafu. Wanti beekamuu qabu kan. Muummichi ministeeraa babaaleen babooleem qaybaar gaar እንገናኛለን jedhaniiru. Filannoo 5 qopheessine nu ulaa galaanaatti ba'uudhaaf filannoo nagaya 5 nu itti immoo numa baana jechuudha. Numa baana. Gaafas garuu akka achi keessaa seenaa dhabee hin qaanfanne hayyoonni irratti hojjechuu qaba. Lammiin Itoophiyaa daangaa silas tokko ta'eera uummanni bal'aanii nageenya keessoo biyyaa eegsifatee nageenya keenyatu alatti baa waan ta'eef tokkummaadhaan dhaabbachuu qaba. Ajandaa waloo ulaa galaanaa caaru hammaaf Itoophiyaa keessa hin jiru. Ajandaa waloo uummata Itoophiyaa miiliyoona 135 inni guddaan ulaa galaanaati. Kanaaf tokkummaan dhaabbannu jedha jechuudha.